nuti firasaadha inni obboleessa keenyadha isin immoo isatti amanaa nama waan beekuu qaban nama Yesuusitti namanne ittiin faradamaa jedhu yeroo hedduu eeyyen dhugaadha ittiin faradama nama Yesuusitti namanne ittiin faradama of course dhibbarraa dhibbatti faradama firdiin kun kan inni faradamu warroota Yesuusin waaqa jedhutti faradama warroota Yesuusin waaqadha ati ajjeesuu dandeessaa, kaachisuu dandeessaa, jiraachisuu dandeessaa warra jedhee waaqa jedhee isatti amanutti faradama. Warri ati ergamaadha jedhee amanutti hin faradamu. Warri ati saba Israa'eliif ergamte jedhee amanutti hin faradamu. Warra ani inni nama akka keessaniidha jennaan eeyyeen ati nama akka keenyaadha jedhee amanetti hin faradamu. Kanadha kan isaan beekuu qabanii. Namoonni tokko namni Yesuusitti amane ittiin faradama jedha wangeelli jedhu dhufan yeroo dhiyeessan maali Yesuusitti kan hin amanne eenyu dharee kaanee yoo ilaalle obboloota keenya warra kiristaanotaa dhugaa kana itumanni isin diduu fudhadhaa itti amana Yesuusitti amanaa itti amantanii jirtaniiti akkaataa itti amanan immoo nuti isin barsiisa malee isin hin beektan yoo beektu ta'e nutti hima akka inni natti amanaa jedhe san nuti waaqa isin jettan kanan dhabne bartoonni Yesuus 12 Yesuusin waaqa jedhanii waaqessanii beeku bartoonni isaa 12 Phaawulos Yesuus waaqa dhaasa waaqessaa isin jedheera eessumaa dhufere Kana isaan maaf dhiisnata? Gaaffiin kun sammuu keessan keessaa taa'u paasteroota mee gaafadha paasteroota gaafadha qeesota gaafadha bartoonni Yesuus 12 sun Yesuus waaqadha waaqessaa jedhaniiru Yesuusinoo waaqessaniiru jedhaati mee nuun gaachuudha gaaffii jallaa gaafattu gaaffiin keessan gaaffii sirrii miti gaaffii akkasii gaafachuuni inni isin barsiisota keessan gaafadha kan keenya rakkoo miti ati gaaffii keetti gara mata duree keetitti deebi Sumayyaa Hayyee gaaffiin kiyyallee kanarratti hundaa'eeti waan ta'eef jecha mee roozan siin deebisaan agarsiisin jette. Hayyee baga nagashitee galatoomii nagashuu keetiif akkamaati. Nayyaa gadataa rabbi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nagaadhaa fayyaa keetii garuu jirtaa? Alhamdulillah rabbil aalamiin. Maal ture iyyuu Sumayyaa mata dureen kee? Mee Ahmad wajjin dubbadhu. La Ahmad shataab si'aati manaa sii dhagatii ta'e dhiifama wajjisi waliinan dubbadha. Aniif inni tokko wal keessa jirra. Wal keessa jirtanii? Saalan gargari garuu. Yaa ta'u kan Yesuusii fi abbaan illee gargari ka abbaa fi ilmi illee gargari bar. Atii fi Ahmad wal keessa jirtanii? Wal keessa irra gaafadhu nuti tokkuma musliimni. Deebiin keenya tokkuma. Deebiin keenya tokkoo fi wal keessa jiraan koo tokko. Amma gaaffii kee gaafadhu siin jenna. Siin gaafadha habiibti. Hayyee itti fufi. Maal ture mata dureen gaaffii keetii? Waaqayyoon nama ta'uu ni danda'aadha. Namni yoo waaqayyo ta'uu ni danda'aadha. Eenyu waaqayyo nama siin jedhe? Hin danda'a jedhe waaqayyo nama ta'uu ni danda'a. Eenyu siin jedhe giftii? Yaa gaaffii dabaruu fi waaqayyo nama ta'uu ni danda'a. Waaqayyo nama eenyutu akkas jedhe eenyutu nama jedhe Gaaffii gaafadhee bar waaqayyo nama ta'uu ni danda'a isin jedhe gaaffii gabaabaa hin danda'u jette okay kalaas irra tarreera miire. Eessaa fiddee ati siin jedheen Gaaffii gaafadhee isin jedhe bar eessaa fiddee osoo hin taane waaqayyo nama ta'uu ni danda'aadha isin jedhe. Waaqa eessatitu namaa siin jedheen maan immoo? Waaqa kiristaanonni hordofanitu namaan siin jedheen maan immoo? Waaqni kiristaanonni hordofan kamiidha inni nama kan jettee ati waamtu kun? Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha jedhanii waaqessu malee nama jedhanii waaqessu keessa waaqessaan turreeti keessan turreeti. Yesuus nama guutuudha waaqa guutuudha mi?
Ragaa macaafa irratti Yesuus yaani nama guutuudha waaqa guutuudha jedhu ni jira. Yohaannis tokko baasitii anaafsitu waliin dubbata otoo namni tokko nu gidduu seenin ishi. Yohaannis tokko sammuudha hin qaba. Waaqayyo nama guutuu hin jedhu. Jalqaba sagalee ture sagalee waaqayyo bira ture jedha malee waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu yootiin naati dhuguma macaafa keessatti argite anatu dhufee dhiifama siin gaafata. Yohaannis tokko sumayyaa miti beebiin haffasdeerti daa'imti garaa keessaa qabu haffasdeerti garaa keessatti. Maal garaa keessaa qabdaati qo'ee garaa keessaa qabaachuu hin dandeessu amma nan iyyisiisin halkan kanaani. Ilmoo ati kiyya dhaggeeffadhu amma achi asiin itti naasa'iniiti. Ani akkasiin jedhee boqonnaa tokko dubbisii. Hawwi kootu seen. Ni argattaan siin jedhe. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa baay'ee baasii dubbisisi guddisa. Qo'ee yeroo tokko mootiin qabadhe. Rabbu batu rakkise Yohaannis boqonnaa takka lakkoofsa takkaasan wallaahi ni numa rakkate. Namni kamuyyuu gaafii kamu barbaade Yohaannis waan biraa hin haasa'e sumayyaa kan gaafatamteen alatti. Okay, baasa fi abbaan ta'e. Ani sammuudha siifan jedha habiibtii tiyya siifta. Mucoo sammuudhaan hin beektu ati amma bara ol firraaffatteerta. Ayyee wallaahi sammuudha nan beeka ijoolleen safara kana guutuun ishee safarri kun. Sammumaan beeka Yohaannis tokko lakkoofsa tokko safara Sumayyaa namanna bira raafin sagalee gadi qabadha malee sagaleen kiyya baay'ee laawdiidha. Akkam ta'e beektaa? Yesuus Kiristoos sagalichis Waaqayyoon bira ture jedheetti. Garuu akkas hin jedhu. Jalqaba sagalee ture jedha habiibtii tiyya. Sagalichis Waaqayyoodha. Sagalicha jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalee ture kan jedhu hin jiru. Waan hundumaa dura sammuudhaan irraaffatteerta nu baasin jedhee hin dagatteem of dagatteem sumayyaa. Ofan si yaadachiisaa jiraan. Ya beekas gabbaa macaafa wallahi si caalan beeka. Kinoo qoy si baasa. Na caalaa otoo beekte. Amma laafatti ragaanaati naafiddu maal ture beektaa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Akkas jedhe anillee akkuma sanan jedhe si galee amma kan dagate ana moositu dagate. Akkasiin jenneeti. Karaa magabaabayyuu walii galuu dandeessu. Obboleettii keenya Roozaa himee giiftii na dhaggeeffatu. Walitti sin dhiisani. Okay. Ragaata si dhiyeeffattee si arge. Okay siif haa ta'u ragaan kee. Jalqaba sagalee okay walii gallee bar. Qoyka. Ani si duukaa naasa'u rakkoo hin qabu. Inaasa'u. Naagalaa jira inaasa'u si duukaa rakkoo hin qabu. Ani maaliin si jedhaara inaasa'u siin dabarsa. Ibsaan kenniniif ibsaan. Ibsa kennaan jiru ibsaan laadhoon. Ibsaan laadhoo haadha kiyyaa na dhaggeeffadhu. Akkin jedhe jalqaba sagalee waaqayyoon bira ture sagaleen sun mataansaa waaqa ture jette miti okay haa ta'u. Si galee sagaleen nama guutuudha waaqa guutuudha kan jedhu fidi. Haamad sumayyaa wajjin gannaadheessi. Haamad sin kabajaa sumayyaa gannaadheessi. Sumayyaatti fufi. Rakkoon qabu habiibti jaalala kiyya sirraa narraa si qabe miti. Anillee gaafii si gaafadhe Yesuus ani waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu naa fidii siin jedhe kanatti fidde moo akkasiin jedhu walumaa galatti. Baasi sumayyaa ragaa waliin dubbanna. Yooti akkasiin jedhu waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu hin jiru. Sumayyaa giiftii kiyya amma nama Kinooti baasee rabaa. Isiisiniiti. Akkasitti intini bilbila isaa gadi galabbatee ijoollee dubbisaanii. Ayyee waan ati naa dubbisti ilaal waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu dubbiste hin jedhu akkana. Yoo jedhe natu adabamu kanoo. Ilaa giiftii koo yoo ofirraa affatte wayya. Dubbisi kinoo waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu dubbisi haa fide. Miiti dubbisiif dubbii eegzee tokko namanna bira jiraafin sagalee kiyya gadi hin barbaadu anis siman barbaada kootu dubbisa tumte. Laa intini kee bilbila kee gadi garagashi akkas qabi kanatti mul'achaa hin jiru Kiristoos. Kinoo hin mul'ata hin jedhu akkasii osoo falaxxee kuttee gaggattee macaafayyuu hin jedhu. Of guddisiifi natti mul'isi natti mul'achaa hin jiru. Kinoo bareedduutiyya ballaanuu ni arga. Ani laa ichi koo hin ifaa. Bareedduu macaafa baastee guddisii miti an sammuudha nan sii dubbisuu danda'a dhiisii siin jennaan na didde kinoo rakkatteerta hin jedhu akkasii siin jedhu. Roozaan mul'ata sagalichi waan hundumaa dura ture jedha sagalee. Meeti cal jedhe. Yalla Roozaa. Ish akkasitti ol qabisuma eegzee tokko intini an harka keetiin gadi qabde suni intini irra oolchee jira laa. Karaa biraan jira fi namanna bira jira. Sagaleen makiinaa isinitti dhaga.
Nama jira yoo ta'e. Ayyee kunoo. Ati kan amma fedhaa jirtu waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu fidi. Sagalichi jalqaba waan hunda beekta. Waa'ee sagalee fedhu. Kana ergan feene maal barbaaddare? Waaqa guutuu nama guutuu Iyyesuus ani nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu saffidii siin jedhe. Situ maal jedhe si fakkaate? Iyyesuus nama guutuu waaqa guutuu naan jette fidii siin jedhe isa sana. Yalla. Yohaannis 14 irra baafadhu. Waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu hin jiru. Yohaannis 14 irra baafadhu. Ayyee ammas siifan baasaa akkuma qabu. Laa inni kun si deebi'eera Sumayyaa. Naatiin deebi'ee kan biqinaatu mee nama guutuuf waaqa guutuu kan jedhuu fi sagalee bariisin rakkistaniirta Yohaannis boqonnaa takka lakkoofsi takka rakkateera isa dhiisaa deebisni ta'uu hin danda'u. Kun jechuun miti isiniifuun galle makinaatuun sababbiinsa afaan Oromiffaatiin kan bira